السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتنا بليوانكي نجاك أبدو جرتو الحمد لله أرمو غافي كيسانيف ديبي ساولت تقوري بكتوكو تسانيف ديبي سو كبدي دفجر إن شاء الله هاقد ما نفانا تراس ننجرا غافي بليوانكي يروح الدون غافتني هاقد اندومو كومنتي جلاني سيف ديبي سيجرا غافي سن غافتن هون دساتي يوين بيكيتشو متي وانو ما بيكو رايسنيف قود إن شاء الله akkasuma ammoo hunda isaatiyyuu yeroo qabaadhee yeroo tokkotti isiniif deebisa jechuu miti warra gaafii keessan isiniin deebisiniif illee inshaallah yoo beekee yoo argee karuma jalaa kanaan isinii deebisa yookaan ammoo yoo argadhe akkanuma viidiyoo isiniif hojjedha natti mufatina isiniin jedha inshaallah hadhallee kunoo gaafii keessa walitti gugguuree isinii deebisuudhaaf achumaan ammoo manuma kiyya keessatti hojjata akkatti hojjedhu isin agarsiisuudhaaf qabadhee dhufee jira gaafii obboleewwan kiyyaa dhadhaa dheengadda hojjenne sanarratti dhadhaan kun nyaataaf ni taha jettanii nagaafattan irratti gaafii san isiniif deebisuuf inshaallah dhadhaa ammoo obboleewwan kiyya hedduutu baafatee ka rifeensaa nuuf bahee jira guddaa galatoom jettanillee natti himtanii jirtanii maashaallah baga gammaddanii baga isiniif bahee biyyaan baateenneeti wanta biyya keenya keessallee argatuu dadhabnu ka biyya keenyan xiqqollee ta'u walgitu akkanumatti hojjatanna jechuudha inshaallah dhadhaan rifeensaa fi dheengadda dhiyoo sin agarsiise ka rifeensaaf baafannu sun nyaataaf illee ni taha akkamitti akka nyaataaf hojjedhu itti qopheeffadhu isiniif agarsiisa dhadhaa akkatti baasan irra deebee sin agarsiisu yoo warri ilaaliyyoo jiraattan viidiyoo dheengaddaa keessatti ilaalaadha kinoo dhadhaan nanni baafadhee nyaataaf qopheeffadhe kana fakkaata amma yoo rabbi jedhee warra san nu godhe achiin nu ga'e ramadaan illee nas deemaa jira kanaafi qophii dhadhaati kinoo dhadhaan kana fakkaata dhadhaa kana akkanumaan nama deemee hin baqsu qimamii garagaraa itti godhee torbaan tokkoof yookaan ammoo aga torbaan lamaatiif teechisa yoo akkas godhame akka dhadhaa biyya keenyaa foolii dhadhaa biyya keenyaa godhata yoo ammoo ammuma deemanii ka baqsan ta'e wama takka foolii dhadhaa hin godhatu zayitimaan wama takka addaan hin beeksifamu jechuudha kanaaf akka xiqqoo ka gara biyya keenyaa fakkeessuudhaaf waanuma qaban hin jennere biyyaan baa jirra akka biyyaan baatitti ammoo ka biyya keenyaa fakkeessuudhaaf isa kana fuuneeti qimamii dhadhaan baqsanii urgeessituu garagaraatti goona kuni amma koosaratiidha afaan oromootis afaan amaraatiinis koosaratii jedhama ta'een hin beeku koosaratiin maan beeka kinoo kana yoo bitachuu barbaaddani istoora oromoo keessatti argamu istoora warra biraa keessatti argamu hin beeku afaan isaa afaan biraatiin hin beeku silaasiniif hima kuni ammoo kororimaadha kororimaa hundi kennayyuu hin beeyna jedhee yaada inshaallah isallee kinoo laastikii makkanaa kana keessatti bitee kororimaan bakka hundattiyyuu hin argamaa yoo koosaratiin kun argamuu dide malee isaanuma lamaan kanatti makeeti yoo barbaaddan ammoo isin qullubbii adiillee itti makuu dandeettani ammasi abishii yookaan ammoo shiqollee itti dabaluu dandeettani ani ammoo ammatti hin dabalu yeroo baqsuudhaaf deemu waan san hundatti dabala akkaataa naannootiin akka dhadhaatti baqfatan addaan jira garuu ani ofii kiyyaa akkatti dhadhaatti baqfadhu akkasin agarsiisu yoo barbaaddan yeroo an baqsutti isiniif waraaba inshaallah karaa komentii jalaatiin naaf barreessaadha naaf beeksisaadha amma wantan ittiin gooneef itti baay'isuun barbaadu akkuma dhadhaan kun foolii urgaawaa qofa naaf godhatu barbaada yeroo baqsullee waan itti ida'uuf ammaaf kanuma lamaan qofatti godha lamaan kuniyyuu keessattuu koosaratiif kororimaan dhadhaadhaaf tokkoffaadha hedduu tokko urgeessa itti godheeti sirritti wal keessa makee qadaadeeti lafa kaaha yoo akkanuma nama deemee ka baqsu ta'e zayitii qofa na jalaa jedhama takka foolii urgaa hin qabu yoo akkanatti wal keessa makee tursiisee ka teechisu ta'e ammoo foolii qimamii kanaallee hin fudhataa dhadhaalleen ture akka dhadhaa ture ajaahasanillee miti dhadhaa lagaa zayitiillee miti dhadhaa bareedaa jidduu kana jiru ta'a jechuudha akka haala qilleensa keessaniin laaltanii yoo sirritti aduu oowwaa tahe akka dhadhaan isin jalaan na joofneef torbaan ta'u qofa teechiftanii yoo lafti ammoo qorraa qabbanaawaa ta'e torbaan lamallee sadiillee aga fedhii keessanii tursiiftanii deebitanii baqsuu dandeettan jechuudha ani torbaan lamaa fi teechisa yeroo wal keessa sirritti maksiisu isin agarsiifne kaameraa harkaan qabadhee silkii harkaan qabadhee waraabaa jira harka tokkoon qabadha waan ta'eef natti hin tolle sirritti wal keessa makee deebi'ee dhiifama haala saniin akkanatti tursiiftanii dhadhaa keessa yeroo baqsitan qimamii garagaraa ka akka naannoo keessanitti dhadhaa isiniif urgeessu ka barbaaddaniin baqfattaniiti dhadhaa ramadaanas dhufu kana
maaltu afeeree nyaata keessan keessatti da'uu marqa keessanitti marqattanitti naquu waanuma barbaaddaniin maashaallah haala kanaan dhadhaa biyyambaa keessatti bakfatuu dandeenya. Akkasuma obboleewwan kiyya ka ijatu na hooksisaa waa argu na dhowwaa na dhukkubaa na diddiimatame dawaa isaa yoo beekte naaf himi jettaniifi dawaa isaa waa tokko hin beeka garuu haga isiniif hin himne dura iji keenya wanti nu dhukkubduufi waanuma nu silkii kana wanta elektiroonikii ta'e TV waanuma kana jala taa'uu baay'ifnuufi yookaan ammoo sababa biraatiif illee ta'uu danda'a waan isin nama dhukkubduuf hin beekani. Kanaaf iji taphaa miti waanuma namni asirratti YouTube kanarratti ba'ee kun dawaa isiniin jedhu wanta akka ijaafaa wanta akka gurraa kanneen faa waanuma argitan ittiin godhina maaliif iyyuu wanti kun taphaa miti wanta akka yoo dhaban lammata deebi'anii argataniif miti. Yoo dhibee guddaa kanamarra jiru ka sirritti nama dhukkubu ta'e doktora bira deemtanii yoo isiniif mijate of laalchisu yoo wanta xixiqqaa doktora bira nama geessu san hin taane boqonnaa fudhatu ija keenyarraa wanta akka silkii ka TV wanta ija nu dhukkubsu kanarraa boqonnaa fudhatudha hirriba gahaa rafuudha. Akkasuma ammoo wanta orgaanikii ta'e kanu ija keenyatti yookaan gurra keenyatti of naqnu osoo hin taane ka qaama keenyatti nyaanne qaama keenyarraa faayidaarraa argannu akkasiisan yoo fudhanne bareedaadha jedhee itti amana inshaallah. Kanaaf wanti ani beeku kaadhasnii fi muka ijaaf bareedaa tokkoffaan kaarotiidha. Kaarotiin ka beekame ijaaf dawaa gugurdaadha. Akka itti nyaannu ammoo yoo ka nutti tolu ta'e bilcheessine osoo hin taane dheedhii isaa kana yoo fudhanne bareedaadha. Nama hedduu beeka iji akkasitti dhukkubee kaarotii qofa nyaateeti nama guddaa ta'e dargaggeessa ta'e nama hedduu beeka ka sababa kaarotii kanaaf iji deebi'ee fayyee fi ka hooksisuu ka dhukkubu ka diddiimatu fayyee fi kaarotii dheedhii isaa maashinii itti daaktan kan mana keessaa qabdan kakkanaa kana yoo qabaattan kaarotii dheedhii kanatti daaktaniiti bishaan xiqqoo itti daatanii juusii isaa kana ganama garaa qullatti yoo dhugdan ija keessanii fi hedduu tokko bareedaadha. Akkasuma ammoo yoo barbaaddan akkanatti daaktanii xixiqqeessitanii akka nyaata atti gootanii ganama subii garaa qullatti maankaadhaan fuutanii kaarotii kana yoo ka nyaattan ta'e ija keessanii fi hedduu tokko bareedaa isiniif ta'a. Kaarotiin ijaaf hedduu tokko dawaadha wanti isa gahuun jiru kanaaf wanta adda addaa haga ijatti of gootanii ija keessanii waan hin taane osoo hin gahin ija keessaniif dhoowwitanii manuma keessan teettanii waanuma orgaanikii ka yoo gadi nyaattan qaama keessan keessa isin fayyadee ija keessanillee faayidaa isinii buusu yoo nyaattan bareedaadha. Kanaaf kaarotii bilchaataa osoo hin taane bilchaataallee bareedaadha garuu dheedhii isaa kanarra faayidaa argattanii ganama qaraa qullatti kaarotii juusii kana dhuguudha yookaan ammoo kara nyaataatiin akkanatti daaktanii xiqqoo maankaadhaan fuutanii yoo nyaattan bareedaadha isiniin jedha inshaallah. Akkasuma obboleewwan kiyya gaafa gogiinsa garaatii fi roqaan bareedaadha jedhee isiniif hime obboleewwan garii roqaan maaliidha hin beeknu warri jettanillee hin jirtanii biyyambaa kana keessatti roqaa akka itti argatuu dandeenyuun biyya hin jiru kana kinoo amma haala kanaan argatuu dandeenya. Asirratti argitanii akka isinii mul'atu arabifaanillee timiral hindii jedhee katabamee jira. Tamrin jedhamu ingiliffaanillee akkasitti katabamee jira kun akkuma sirratti argitanii roqaan ammoo suuraan isaallee akkuma sirratti argitan kana roqaan kana haala kanaan firiin isaa keessaa guuramee ka foon isaa juusiin qofti walitti qabamee haala kanaan bakka tokkotti gurgurama. Kana timiral hindii jettanii yookaan ammoo afaanuma biyya keessan jiru ka beektaniin bitattanii juusii isaa kana fuutaniiti bishaanumatti maktaniiti halkan galgala keessa bulchitanii ganama ammoo walitti maktaniiti dhuguudha. Haala saniin garaa nama laaffisaa xiqqoo tokkollee garaa nama baasaa garaaf hedduu bareedaadha. Hadhaallee garaa keessa nama nyaata bareedaadha kana fakkaata inshaallah. Gaafii keessaniif deebiin isaa hadhaa kana fakkaata inshaallah. Akkanuma gaafii keessan itti fufaa wanta beeku hunda karaa komentii jalaatiin illee isinii deebisa akkanatti karaa viidiyootiin illee isiniif deebisa inshaallah. Ka hin beekne bakka garagaraa deemee dubbisee isiniif deebisa. Warran immoo isiniif hin deebisiniif illee inshaallah dhiifama irra naa taraa yeroodhaa fi yerootu na hanqataa gaafa yeroo argadhetti akkanumatti isiniif deebisa inshaallah. Ani nama tokko isin nama baay'eedha nama hagamii deebisee nama hagamnii sare narra laalina namoota hedduutti narra laalee dhiifama isiniin jechaa kana fakkaata inshaallah. Ammas akkanuma gaafii keessan itti fufaa isiniin jedha yaada keessanillee karaa komentii jalaatiin naaf barreessaadha. Yaadi keessan hedduu tokko na gargaara.
gargaaraa wanta isin yaaddallaalee tanillee sinirraa barachaati wanta beekuttiidha inshaallah. Kana fakkaata viidiyoon narra isiniif qopheesse. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hedduu tokko sin jaalladha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.